Hiriyaa keenyaaf jennee kaayoo keenya dhabuu irra kaayoo keenyaaf jennee hiriyaa keenya dhabuutu caala. Sababni isaa ati yoo kaayoo qabaattee hiriyaa keessan oolchuu dandeessa. Hiriyaan hedduun kaayoo ati kaayyeeffattee si harkatti balleessuu danda'a. Yeroo si harkatti balleessuudhaa kee hiriyaa kee dhabuutu caala. Namoota kaayoo qabuutu hiriyaa sorachuu danda'a. Namoota kaayoo qabuutu hiriyaa waliin jiraachuu danda'a. Yoo kaayoo qabaattee hiriyaa keessanuu fayyaduu dandeessa. Kanaafuu hiriyaa keenyaaf jennee kaayoo keenya balleessuun nurra hin jiraatu. Hiriyaa keenyaaf jennee kaayoo keenya dhabuu irra kaayoo keenyaaf jennee hiriyaa keenya dhabuutu caala. Sababni isaa ati yoo kaayoo qabaattee hiriyaa keessan oolchuu dandeessa. Hiriyaan hedduun kaayoo ati kaayyeeffattee si harkatti balleessuu danda'a. Yeroo si harkatti balleessuudhaa kee hiriyaa kee dhabuutu caala. Namoota kaayoo qabuutu hiriyaa sorachuu danda'a. Namoota kaayoo qabuutu hiriyaa waliin jiraachuu danda'a. Yoo kaayoo qabaattee hiriyaa keessanuu fayyaduu dandeessa. Kanaafuu hiriyaa keenyaaf jennee kaayoo keenya balleessuun nurra hin jiraatu.